Meeshaaleen aadaa qaroomina durii dhaloota har'aatiif seenaa ijaan mul'atu dabarsanis aanaalee muusaqqaa keessa bakka hedduutti argamu. Sadarkaa nama dhuunfaatti meeshaalee aadaa hambaalee meeshaa durii ol ka'anii kunuunsaa jiran akka jiran agarre. Obbo Saalii Haji Badiruu Haji Bushuraa godina Jimmaa aanaalee muusaqqaa ganda Boontuu jedhamu keessa jiraatu. Meeshaalee aadaa durii qaroominni har'aa osoo hin dhufin tajaajila garagaraatiif oolan hedduu ol ka'anii dhaloota har'aatiin ka'an. Kuni ibriiqii jenna nuti. Ibriiqii adda addaa. Ibriiqii jechuun waan bisaan qabbaneessaniitti dhugan akka ala kana firriijii jettan. Innis kan bisaaniiti. Innis bisaan qabbanaa'aatitti nam'ee inni kun supheedha. Akkuma firriijiiti. Asiin bisaantitti nama asiin hin buufamu. Mukarraa hojjetame malee isa sanaan tokko. Mukarraa iyyuu hojjetame. Isa suphee irraa hojjetame kanaan tokkuma? Isaan hojii isaa tokko jechuudha. Wanni isaan hojjetan? Kunis bisaantitti nam'eeti ala ammallee dulloomeen badiin sana kuni itti bareechetti maxxanee jira. Hin qabbaneessa keessoon isaa muka bakkeen isaa gogaadha. Iddoo qabbanaa yookaan ala qodaatti naqatanii dhuganu akkuma isaa suphee kanatti qabbaneessa. Isa kana keeyataniitu isa kanaan qabatanii irratti dhiqatan. Miila asirra kaawwatu? Miila asirra kaawwatu. Akka miilli bishaan keessa Dhiqqaabii kan jedhamu isa kana kunu. Funyooti itti kaa'amee as keessaan ba'ee funyoon itti kaa'ameetu as keessaan ba'ee akkanatti irra hojjetu. Ala dhoqqee akka ala kanaadha. Ala isa irra hojjetanii qabbaan dhoqqee miila namaatti hin bu'u. Akkuma kun amma dubartoonni gabaarra bitanii kaawwatan kana? Waan akka kana. Makooraa qabu. Kun mukarraa tolfame? Mukarraa tolchame. Ilmoo keessanii seechi dhalatullee maal irraa barachuu danda'a asirraa? Tokkoffaatti akka nuti ilaallutti amantee ofii irraa barachuu danda'a. Kitaabni amma ati achitti argitu suni makkaan dhaqanii akaakayyuun keenya. Makkaan dhaqanii jidduu makkaatiif madiinaa ji'a ja'a ta'anii bakkee dhakaa jala ta'anii katabanii fuudhanii galan. Fatwa Habashaa jedhama. Waan akkanaa jedhamee himamu kuni tokkicha isaan gaafas katabanii achi fuudhanii galan sanatuyyuu har'a Itoophiyaa keessatti yookiin Oromiyaa keessatti nu fayyadaa jira. Meeshaaleen qaroomina duriitiin hojjetaman kunneen akka daawwachuu mijatutti gadi ba'an malee bakki isaan ta'an asii miti. Manni meeshaaleen kunneen keessa ta'an isa kana. Manni kun meeshaaleen kunneen keessa ol kaa'amuuf sadarkaa isaa kana eeggatee miti. Manni ijaaramaa fi addatti kanuma amma jirurraa kan fooyyee qabu ijaaramee fi waan irra kaa'anullee jechuudha teessoo meeshaaleen kun irra ta'an kan xalayoonni garaagaraa illee jiru jechuudha. Xalayaan biyya adda addaarraa isaanii barreeffamee umurii dheeraa kan qabu jira jechuudha. Xalayaan kun akka hin banneedhaaf kitaabni kun kan amantaas kan aadaas wantoonni garaagaraa kan irraa baratamu jira. Sichi kan isaan ibsanu jechuudha. Akka kun hin banneedhaaf waan isaan irra kaa'atan meeshaa mukarraa hojjetame ta'ee waanuma nuyi waajjira keenya keessatti itti fayyadamnullee asitti gadi irraa finnee fi kan hirmaannaa uummataatiin hojjetamus kan gama mootummaatiin deeggaramus kan akka daandii hundumaa hojjechiisnee fi akka turu gochuudhaaf manni addatti akka hojjetamuuf wanti nu yaadaa jirru jira jechuudha. Dhuma kana keessatti mana citaan ajjeerramee jiru kan agarra. Seenaadhaan waan wal qabatu qabaa manni kun? Bareechee wal qabata man. Bareechee wal qabata. Nabii Ar-Rahmaan alayhi salaatu wassalaam seenaa amantee musliimaa irratti makkatti ergaman. Utuu Madiinaatti godaaniin dura masjiida naa ijaarsisii jedhanii Najjaashiitti ergan. Risaalaa katabanii, xalayaa katabanii. Najjaashiin sun masjiida Gidingoo Zeeddoo jedhamutti ijaarsisee biyya sana keessatti Gidingoo Zeeddootti ijaarsisee akka inni gaafas Najjaashiin Nabii Ar-Rahmaan na ijaarsi yennaa itti ijaarsisuun akka kanadha. Manni kun umrii dheeraa qabaa jedhama? Umrii dheeraa qaba. Waggaa 113 har'a kun asitti jammaramu. Utuma taara haaromfamu wal jala haaromfamu. Uummata ijaare moo nama tokko lamatti ijaare? Uummata ijaare. Awwaala isaas uummata ijaaree saara sitti ijaaree yaani abbaan keenya itti agarsiisan malee kan ijaare aanaa lamaayyuu uummata keessaayyuu.
Manni kun maal irraa ijaarame? Muka. Kunoo inni kun citaan siin jedhe miti. Kun immoo sooyya mala. Ni hawaasni naannoo kana akkanatti ijaarrata mana? Tokko tokko darbee ni ijaarrata gaa hin cima malee beekuma akkanaas gaa hundi hin qabu. Abbaan Jifaar mana akkanaa hin qaba ture? Qaba Sana wal fakkaata? Fakka bareechee wal fakkaata. Quraanatti qara'ama, kitaabatti qara'ama, zikriitti jedhama, salawaata jedhama. Obboleessa Islaama ta'ee obboleessi Dikaanis yommuu rakkate, kiristaanumtu yoo rakkate dhufee ol lixee as taa'eetu rabbi isaa kadhata. Ijaarsumti isaa mataasaa immoo ijaarsa aadaadhaan hojjetame malee wanta ammayyaas keessan jiru garuu umurii dheeraa waan qabuudhaaf darbuu qaba, dhaloonni irraa barachuu qaba, aadaan keenya baduu hin qabu. Ijaarsi mana aadaas itti fufuu qaba, kunuunfamuu qaba waan jedhuudhaaf bakka kanaan duras dhufnee qoranneerra. Gara fuulduraatti immoo manneen akkasii hojjetamanii wantoonni aadaa Oromoo ibsaa as ga'an kun kunuunfamuu qabu, akkasittis babal'achuu qabu, bakkuma hundatti ijaaramanii